daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isin jecha yookaan immoo oduu ispoortii isin dhageessifna haga xumuraatti nu hordofaa afeerraa keenya. Mootiin kubbaa miilaa Neymar kilaba isaa ijoollummaa Santositti deebi'e. Taphattoota urjii Biraazil addunyaaf gumaachite keessaa tokko kan ta'e Neymar kilaba isaa ijoollummaa Santositti deebi'e. Neymar addunyaa irratti taphataa gatii guddaan itti ba'ee bitamedha. Lammiin Biraazil kun amma ganna 32 yoo ta'u kilaba isaa Biraazilitti argamuu fi tapha itti eegalee Santositti kontoraata ji'a mallatteessee jira. Neymar gara qe'eesaatti deebi'uunsaa kilaba Saudi Al Hilal kontoraata qabu addaan kutuusaa hordofeeti. Neymar bahaa giddu galeessaa gaafa qajeeluu taphataa kubbaa miilaa biyyoota Arabaa irratti dhiibbaa guddaa uuma jedhamee ture. Ta'u malee garuu miidhamaan yeroo dheeraaf osoo hin taphatin karoorri isaas kan kilaba Al Halis galmaan gahin hafe. Santos dhufuudhaaf baay'ee dheebotee ture jedha xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Spanish Julian Balak. Namni Santositti Neymar deebisee fiduuf hedduu eegaa ture. Inumaayyuu hubannoo namtolchee artificial intelligence fayyadamuudhaan akka waan Peleen Neymar gara Santos dhufuuf waamicha godhutti hojjechuun dhiibbaa gochaa ture. Guyyaa itti humsa Neymar agarsiiseen Meesiin faarfame. TikTok yookaan YouTube gubbaa waa'ee Neymar yeroo gaafattan osoo inni kubbaa akka ajaa'ibaatti taphatu argitu. Taphattoonni Biraazil dandeettii kubbaa miilaa adda qabantu himama. Akkaataan inni itti rifeensa muratu, sansaka qaamaa isaa, aartii kubbaan dirree keessatti kubbaa qabatee taphattoota faallaa asii fi achi gaafa dhamaasu qalbii nama golgoleessa. Neymar bara 2013 kilaba isaa jalqabaa Santosii ba'ee gara Baarseloonaatti gaafa qajeelu ganna 21tti taphoota 225 irratti hirmaatee galchii 136 lakkoofsiseera. Yeroo Baarsaa seenu taphataa Meesii fi Roonaaldoo bakka bu'a jedhamee ija addunyaa keessa seene. Nama gaariidha, karaa baay'eedhaan amala daa'imaa qaba. Garuu immoo namoota gaarii ta'an hedduun marfamee Baarseloonaa baay'ee jaallata ture jedha Julian Balak. Baarseloonaa akkuma seeneen sadii ta'anii Meesii, Neymar fi Suarez wajjin dirree kubbaa miilaa inuma dhuunfatu turan. Taphattoonni kun sadii ta'anii fuuldura hiriiruun Baarseloonaan waancaa La Ligaa 2, Copa del Rey 3 fi Champions League 1 akka injifattu godhaniiru. Keessumaa sarara duraa karaa bitaatiin galchiin inni lakkoofsisu kubbaan inni gara fuulduraatti oofuun Meesii fi Suareziif ergu kan jaallatamaa fi qalbii namoota hawwatu isa taasisaa ture. Sababa Meesii fi Suarezin sarara duraa karaa bitaan akka taphatu godhame sarara bitaarraan taphachuunsaa akka hedduu beekamu akka isa taasise yeroo sana Neymar hin hubanne ture jedha Julian Balak. Saffisa dandeettii kubbaa qabatanii taphattoota hedduu bira darbuu fi kubbaa osoo dogoggoriin kennuuf galchii lakkoofsisuun beekama. Bara 2015 hanga 16tti galchiiwwan 131 yoo lakkoofsisu joonni isaa galchii 65 akka galchaniif kubbaa mijeessee kenneera. Ta'u garuu dandeettiin Neymar Baarseloonaa keessatti agarsiise kan Meesiitiin jalaa golgame. Meesii bira darbee mootii kubbaa miilaa jedhamuun hin dandeenye. Neymar dabalatee taphattoonni garichaa Meesiin ol ba'ee akka mul'atuuf galchiiwwan hedduu lakkoofsisuuf shoora guddaa gumaachan. Guyyaa inni Baarseloonaa gadi lakkisuun qaba jedhee murteesse guraandhala 2017 gaafa Baarseloonaan 6-1 Paris Saint-Germain mo'atte waancaa Champions League fudhatteedha jedhe xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Spanish Julian Balak. Taphicha irratti ofiisaa galchii 2 galchee galchii 6 ammoo mijeessee kenne. Taphicha irratti ga'umsa cimaa agarsiisuun caalee kan taphate Neymar ture. Garuu immoo taphicha booda suurri hundi Meesii agarsiisa. Osoo Meesiin jiru Baarseloonaa keessatti taphataa adda duree ta'ee mul'achuu akka hin dandeenye hubate jechuun akka inni Baarsaa ba'ee Faransaay deemu PSG'tti makamee yaadata Julian. Kilabiin Faransaay maallaqa gammaatti rikeerdii jijjiirraa ta'ee hafe yuuroo miliyoona 222 itti baasee Neymar mallatteessise. Erga PSG deemee kan Baarsaatti sarara bitaa qofatti qabamee ture caalaa bilisummaan bakkaa bakkatti socho'uun keessumaa jifataa sarara gidduu ta'uun taphachuu eegale. PSG'tti sarara gidduu taphachuudhaan bilisummaa argachuunsaa ammoo balaa biraaf isa saaxile. Yeroo isaa beeksisaa hojjechuuf akka dabarsu isa taasise. Jaalli inni kubbaaf qabu Paarisitti jalaa fudhatame industirii ta'uu eegale jechuun kontoraata PSG'dhaaf mallatteesse irratti guyyoota shaakalaa hin qabne hojii beeksisaa hojjechuu irratti akka dabarsu waliigaltee akka qabu hima. Kunimmoo qalbiin isaa kubbaa irratti akka hin xiyyeeffanne godhe. Turtii PSG taasisee waancaa kilabicha barbaadu argamsiisuu hin dandeenye.
bara 2020 dhuma waancaa Champions League irratti 1-0dhaan Bayern Munichiin injifataman. Taphicha irratti Neymar daqiiqaa 90 guutuu taphatus galchii lakkoofsisuu hin dandeenye. Dirree irratti dandeettii kubbaa miilaa ajaa'ibsiisaa agarsiisus miidhamnii fi dirreen alatti waan garaagaraan qalbiinsaa tasgabbaa'uu dhabuun turtii Paarisitti taasisee akka yaadee hin taane. Taphataan colleen biraa Kylian Mbappé Baarsaatti morkataa isaa kan ture Meesiin gara PSG dhufuu isaatiin ga'ee Neymar kilabicha keessatti qabu yaaddoo keessa galche. Keessumaa bara taphaa 2022 hanga 2023tti miidhamni Neymar taphattoota hedduun ala isa taasise. Mara gala Suudi. Neymar hagayya 2023 ganna 31tti miindaa waggaa euro miliyoona 150 kilaba Saudi Arabiyaa kan ta'e Al Ahliif mallatteesse. Kanfaltiin kun kan inni PSG'tti argatu dachaa 6 kan caalu ture. Garuu achis dhaqee milkoomne. Garee biyyaalessaa Biraaziliif wayita taphatu miidhama isaarra ga'een Al Ahliif taphoota 7 qofa taphate. Neymar amma Biraaziliif kilaba isaa durii Santositti deebi'eera. Neymar miidhamarraa bayyaannatee garumsa isaatti deebinaan kilaba Santos qofaaf osoo hin taane garee biyyaalessaa Biraaziliif bu'aa guddaadha. Neymar Peelee caaluun biyya isaa Biraaziliif taphoota 128 irratti hirmaatee galchii 79 lakkoofsisuun dorgomaan qabu. Taphattoota isa booda ka'an kanneen akka Vinicius Junior fi Rodrigo faa waliin ta'uun waancaa addunyaa bara 2026 Biraaziliin akka nyaattu gochuu danda'u abdiin jedhuun jira. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii keenya oduun isiniif dhiyeessine kan odeeffanne BBC Afaan Oromoo irraa waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa.